qabasin jedhe mo'anii jedhe kaza na arrabsite kaza singadi sukana abba wada jalana bilo ke sana no sena tinda bale sukana no rugapi situ yuti darbe no rugapi sagale ke rabisuni sena nim pasno ya sena sinarratti yani enyu sibilo ke singadi ibiftu nararam sibilo ne wada jalani mali wada yum be fuitte wan shinjitte be fan daggefanne achumaranan sagale ijollen post godan sana sagale sana jechuudha najala video sana yoon ol baase amma original soundin anamiti sagale video namni guyyaa lamu dura guyyaa tokko dura post godhaati walen video sana deebisee post godhe dhaga jechuudha kaza mana banattee narra haasofte intala abbaa minishaa video narge malee isheen dhaggeeffannaan online irra jiru intala abbaa minishaa intala barandaatti guddatte warri ishee minishaadha abbaa ishee barandaarra jiru jette akkoo akkana jechuu hin qabdu maaliif ati mana keenya dhuftee obboleewwan koo bartee haadhaaf abbaa koo bartee galte sijjamara abbaan koo minishaamti jalqaba irratti lammaffaa irratti immoo utuma ta'e yoo sobbaan kiyya godaanaas ta'e minishaas ta'e gaafa akkas jettee ati na harrabsite isa argan maatiin kiyya isa arganii intalli kun kan kalees dhuftee si wajjin bulte sana miti eeyyeesheedha akkamitti akkanatti nu harrabsite reessirra dabarte maaltu badeeti kun hundumaa maaltu uumameeti kun hundumaa rabbi hanga kan hundatti maatiin natti dubbataatii jira jechuudha akkas jettee warra kee hunda harrabsuu hin qabdu ani poostii jalqaba irraa kaasee miti kanan poosti godhe kan ijoolleen poosti godhe malee deebisee jechuudha innaa kanarraan kanaaf immoo kanuma wanda shinnaan jettee wanda shinna harrabsite hin beekwani garuu bakka maatii jedhute sanatti dhugaa rabbii ani biftuu garaa kiyyaanan ishee jibbee rabbi amma malee akkasuma otoo warmi ishee tuqee no dhaggeeffadha ammas deebisii kan deebisan mikinaatu gaafa duraa mana micoo sanaatti maallaan jette intala haadhaaf abbaan qabne nutu nama si godhee nutu himmaan keessarraa xaragee karaarraa si kaase maal natti nagaamu gaafa akkasitti san gaafa kana ani ittiin dubbanne kinoo seenaan asirra jirti miimmiin achi jirti takkittiin hin jirti addis hin jirti an kana ittiin dubbanne seenaa hin jedheen dhugaadhaaf abbaan qabuun jedhe waan barbaadde jettee yoon harrabsite natti dhageessitti himaa seenaadhaa dhissoobiin amma bakka kanatti nama innee miti waaqa yaasa dhugaadha laa dhaggeeffadhaa garbeen maallaan jette intala haadhaaf abbaan qabne nutu karaa irraa si kaasee nama si godhe naan jette gaafa ishiin kana naan jettu kiroosa fuuna sirri jirti mee biiftuun deebiseef naanaa jettu hin deebisneef maalan jedhe seenaa hin jedheen akka barbaaddetti yoo naan rabsite ani deebisii hin deebisu maaliif kaleessa si fana yaadde garbeen nan boo'e bakka kiroo gashumarratti muitti qabadhu laa seenaa muitti qabadhu takkitti isaafuu gisee tokko kaza ani immoo gaafa haadhaaf abbaa ishee dana rabse isheetu dura haadhaaf abbaadha naan rabse isheen haadhaaf abbaadha naan rabse naana anis kaasira kanaafuu asitti eenyufoo eenyaan tolle miti karaa cabsan karuma cabeet gala miti yoo isaa haadhaaf abbaadha walan rabsuu ta'e rakkina kaleessa sana walan rabsuu ta'e anis ittan gadi ba'an jedhe kazaa bada nan banadde henge nama sana tiiktookii anis gastii kee nan banadde nan arrabse ammallee akkuma sanitti walan rabsin sanaafuu yaa seena boleetti koo ani laa anis jibbe atis na jibbite rakkoon qabu an karaarra isii goraa karaarra naa gora waan itti wal geenyu hin jiru dimbarri nu biyya tokko keessa hin jiran dhiibin jechuudha waan biraa dhiisitu sila kanaafuu haadhaaf abbaa keetti darbee anan tuqe haadhaaf abbaa kee dabseedha hin jirre arrabsite lammata immoo kan kaleessa naa gooten deebistee na arrabsite inni kun jechuun immoo ammamtoo ishin nama akka godhu eenyu keessanuu hin beektu ani amma sa'aatiin hojii natti ga'eera innaa obboleetti koo an bakka ajandumaati fiddeerran dhaabbadhee waa sana dubbachuu danda'e malee ajandaa biraa itti nuumneen akkan ajandaallee hin jaalanne hin beekta akkan nama arrabsu akka kana direesii guutii hin qabaanne hin beekta amma nama tokko waan asitti immoo atis darraa gadi bu'i an maqaa kenna'u maqaa kuni akkuma wal jaalannetti karaarra walii golla gastiidhani keessa jiru isseeniin gasteeti keessa jirtu isseen bakka akkanatti narraa hafe sirraa hin akkasuma si arguullee hin barbaadu bakka jirtullee bakka qoyi dhaggeeffadhu muitti qabaddaa boonas dhaabbatinate muitti qabaddaa sin lamaanu laa dhaggeeffadhu biiftu muitti qabadhu seenaa qoyi sanyii qoyinati ijoollee kanatti likkii mala seenaa atillee gaafa abbaan qabdu natiyyuu sii godhe jetteeni tu arrabsitu mana seenatitti natiyyuu biiftuu darbate biiftuun abbaa keetti ceetan ati garuu nan buusinaa jennaan sidhiisne gaafa san eenyu gaafii gaafatte biiftuun ijoollee gadi galabbate gaafii gaafatte ati immoo siifan gadaa wajjin maal gootanii
uftanii raawwattanii achi keessatti dubbii hooste seenaatizim jedhi kana keessa hin galin jedheen sin orgaa ture. Odoon balleesseef immoo mana sanatti nan gaafatu turte seenaa akka nama qaqqabsiisimu laa awwaan biyya fudhadheen bu'aa dhaggeeffadha. Odoon balleessees guyyaa sana seenaa taamirii kami hin dubbattu. Maaliif guyyaa sun guyyaa namni urufaanatti duule ati naaf gaachana ta'uu qabda. Simbuusa biiftuudha. Seenaa wanti qabate. Seenaanis hin balleessineetti balleessitee jirta. Seenaan nyaanarraa nyaattee na nyaattaa jetteen adiyyuu biiftuu irratti dawwalee birrii meeqa seenas sii kennite ennaan 1,000 jette seenaa fi 1,000 sannatu si erga guyyaa meeqa seenaa bittee si biraa nyaattee gaafa san ofiif itti dawwaltee odoo gastii irra jirtu biiftuudhaan dhaqe jenneen si bira dhufte dhaggeeffadhu keessa bitadhuu dhaqin jedheen ofii kooti. Lammata immoo hamma atillee balleessite atillee abbaatti ceenaan abbaa keetti ceete ishiinis abbaa kee dhiifamaa kadhattu atis haadhaaf abbaa ishii dhiifama kadhattu araarama. Yalla let's go. Cinqinu dhiisa yalla. Seenaa Kiristoos balleessite nama kabaji. Biiftuu ati ishii dhiifama kadhachuu baattu dhiifama kabaja sin jaaladha waan natti balleessite hin jiru haadhaaf abbaa keetitti kanan cee sila ati natti ceeteefi sila ati kan ka'ee sana goote naama jedhee sila keessa hin galchu. Amma sirbe dhiiganna dabba dhugaan dubbadhoote seenaa. Sila kanaafu seenaa koo ani sibira hin ga'uu sin kabaja laa bakkuma si kabajee si jaaladhutti atis na kabajii na jaaladhu jibbi jaalalan laa. Waan nuti wal geenyu hin jiru ani fad. biiftuu. Yoon fooloon irraa kaafatti fooloon biiftuun xiqqaatu. Yoon fooloon agoote fooloon biiftuun guddatu. Sila kanaafuu saafuu sin jaa laa aankaayyoo biyyeenatu beeka. Seenaan ifama miti bakkaadha abbaa dhiifama kadhadhuutii bu'e. Bakkaadha abbaa dhiifama. Seenaa bakka haadhaaf abbaa kee tuqee haadhaaf abbaa kee viidiyoo kana riikardi godhaafi haadhaaf abbaa kee dhiifama nan gaafadha. Sanyii qooyi gisee tokko dhiifama nan gaafadha. Maatii walitti darbuun qabnu ture garuu ajandaa maatii si dura kaase. No, akkeeffadhu biiftuu. Biiftuu miira keessa jirti ammallee miira keessaa bahi biiftuu. Keessan jiru garbeelin ani maal taatani miira keessa seenuu No, laali ila biiftuu ati sarrabsitee taadhaaf abbaa isheenis haadhaaf abbaa Seenaan isin gaafattatu isin gaafattaa hin araaramtu. Ati dhiifama gaafattee deemu isheen immoo osoo dhiifama sin gaafateen deemu sirrii miti sillachuu bakka maatii walii geessan dhiifama wal gaafadha wal biraa deema yoo dandeessan immoo araarama nagaa bosatoonni wajjin jiraadha akkuma kaleessa. Araarama maal jaalatanii Ijoollee shamarran mana madaamii arrabsan. Hundi tolu baasuun dadda suura seenatirra naqannee biiftuun miira keessa galtee maal siniin jette biiftuun seenaan riyaatii jettee viidiyoo ijoolleen gadi galabbatan kaasistee dhuftee seenaadhaan viidiyoo kaasi jetteen seenaan hamma hubachuu dhabuu ishii biiftuutti ishii buuse biiftuunis immoo maatiitti ce'uu miira aaniyyuu arrabseera biiftuu keessatti nootti dawwale seenallee maatii ishiin arrabsi waan kalee gootee hin arrabsin jedhee loleeni jira lacha isaaniitiif kanaafuu sin lamaanuu maatiitti ceetanii maatis xiifama gaafadha olii keessa xiifama kadhadha akka kaleetti namni nama walii tuun ajjeesee fi wal gaafate isin nama afaan tokko biiftuu dhiisii seeraa dhiisina kabajuu ta'e bakka haraaramaa dafaate ol arrabsitatti nu ammayyuu sa'aatii meeqa ol arrabsitan arrabni bu'aan qabu arrabni kan seexanaati namni isinitti kolfa kana sin odoo namni ishii dhufe dheengadda ilaa gaafa waadan achi keessaa biiftuu gadi darbatu maa darbatettee taarte seenan buute gaafa immoo seenaatu kan biiftuun isin ardi garaan olii jibbitanii jirtanii haraarama olitti haraasii shagadee jechaa turani amma wanti ta'eera seenan illee akkasuma biiftuun sillachuu keessan wal loltanii wal arrabsitaniirtu kanaafii sillachuu amma dhiifama wal gaafadhaa araara buusa tanuma wanta biraa tokko hin barbaachisu. namni dhiifama nama gaafatu guddummaadha dhiifamni mallattoo guddinaati. dhiifama dhiisi biiftuu. Dhiifamni mallattoo guddinaati biiftuu. Rakkina san keessas baate waan hunda keessoo baate hartaa caalii arganu ishii wuchooko. Biiftuu. Akkasii koo waa tokko sitti maa nama boruma'u nama ol ta'uun nama gargaaruun boruttiin deebitee arrabsuuf miti nama sana bakka kufteettiin kaasuudhaaf malee si galee ani immoo dhugaadha kufeera sa'aatii wayii odoon hin beekinan kufe odoon hin argaati. Oi kaa seenaa naa dhaga'i mee dubbadhu kun naan jettan miti hundee na dhaggeeffadhu kaa. Silaasinaa nama dhaggeeffatu dabaree namaa hin kennitu. Laa dubbaddattan dubbachaa jira dabaree si kennuu dhiisee miti obboleetti koo dubbaddattan biiftu dubbadhu walirra ta'ettan. Dhiifama jettee xumurtuu asis dhiifama gaafattaa seenaa nu kabachiisu garbi nu kabachiisu. Maanne ofitti dubbadhu kan malee ani safu muti baruufu nama yoo goote fedhii keetiin namaa goote
Dasettee si gootee fi biiftuu immoo kalee sariyaadhaan isatti dhiyaadhu. Namni hidhuudhaaf sinatti dhiyaadhu. Na gammachuu silaaf sinatti dhiyaadhu. Ijoollee biyya tokkooti jenneettis walitti dhiyaadhu. Si galee garuu immoo ani garbeeliin guyyaa tokko yoon akka feetti illee loleen dhugaa dubbannoo ta'e seenan naalaa gadi jetti malee ija natti baasteen beektu. Akka namni si gorse beekaan. Akka gorfamtee gaaf sana fuuli taatee dhufte beeka malee dhugaa rabbii seenan ol jettee nan laaltu. Nan beekas. In beektu isin warri miidiyaa kanarra yoo miira keessa galeelee dubbadde biiftuu tara gaaggettee nama na tara gaaggaasisuudha malee akka itti dabartee ijaan akkana ol jettee nallaaltu kana jechuun sodaa miti yoo sodaa wal sodaatnee wal kabajaan jirru jechuudha na kabajji turtee guyyaa sana ammoo akka namni akkasi godhellee beeka garuu seenaa boruuf iftaanifu nama waan feete godhi laal coomuma murii kenniif ittiin hin arrabsin maaliif yoo akkas jettee hin arrabsite atis madaa wayii qabda laal usulii wayii takka bakka si dhukkubdu wayii jirti. Akkuma nama abbaa kee arrabsinaa si dhukkubu kana anis immoo bakka si dhukkubdu sanan tuqee si arrabsa maaliif imamii sun annatti dhaga'amu sun anna keessa keenya dhukkubsu sun akka keessa keessa dhukkubsu waan hin barbaadu. Akka wanni sun miira keessa galchu waan hin barbaadu waan ati laal madaa kee qabdu sana anas si arrabsa. Madaa wayii qabdaati immoo ilmoo namaa taatee immoo madaa hin dhabdu godaannisa wayii hin dhabdu. Godaannisa jechuun immoo harka keetti miti laal jireenya keetina godaannisa jira. Ani haadhaaf abbaa kanaan arrabse waan ati gizee sana dadhabbinnati kiyya kaleessa sanarra dhaabbattee maalinnati har'aa biiftu xuxxeefin haadhaaf abbaa kee arrabse haadhaaf abbaa seenaa viidiyoo kana riikardi godhaafi kino ani namatti illee cehuu fedhiin qabu naammoo wannichi asis ta'e achis ta'e walitti dabarree irraa dhugaa rabbi haadhaaf abbaan seenaa dhiifama naa godhaa. Akka nama tokkotti akka nama dogongoree dubbateetti dhiifama sin gaafadhaa. Ati immoo obboleetti koo ammarreeta deebi'ee sin jedhaa. Madaa namaati nama dhukkubsin maaliif anis madaa keetiin nasi dhukkub. Badiin kun kiyya ta'ee midhaan dhiifama gaafadhu. Odoo dhugaa dubbannaa ta'e situ dura dhiifama na gaafata. Garuu immoo nagaarii kana babbaayisuun barbaadu. Asumattan xiqqeessee biraa dhiifamallee walii gochuun nurra hin jiru maaliif nuyi fishin kinoo mana shi bilookii jala jira miti akkasumatti teenyee walirraa hafna malee haadhaaf abbaa seenaa dhugaa rabbi kinoo nama 950 tas jala jira. Haadhaaf abbaa seenaa dhiifama naa godhaan namallee akkasitti daffaree nama guddaa gadi ba'ee dubbatu si arrabsu mitiilleeni. Garuu immoo yaa seenaa koo kanaafuu yoo ati madaa namaati nama xuxxee namnillee madaa takkitti qabdu sanaas tuqa waan ta'e madaadhaan nama hin tuqini gizee kamiyyuu nama arrabsite illee waanuma maalinnati nama sanatti nama mana shaarmutaa shallee maal yoo naan jette oomana natti dhaga'u. Garuu dhukkubnati gaafa sana naan jette akkanan illee darbee maatii keetti darbu na gooti. So sila kanaafuu amma ni nan dhiisaa nagaa naa turaa turtii gaarii qabaadhaa. Deemnee beektu. Ati dhiifamaadha fi abbaa ishee. Haasaa ishee. Safuu haasaa. Gurgurachuu dattee seenaa lubbuwwan dhiifama kana dhugaa rabbii dura seenuma balleessaa wali dhugaa waaqayyo. Kinoo abbaa biratti dubbadhaan duuba namattuu dhiisii jedheen illee baay'een keessan sossofaa ture. Ni diddee. Garbi. No, isaan ukkoo hiriyoota akkasii waliin ta'anii. Yaa nama seenaa san dogongorsiisanii beekdeenya akkasii dogongorsiisee malee jaalattee naaf qabsinee namatti akkas godhe. Ammallee amma achitti walii dhaquu deeman natti fakkaata. Wallahi. Warri isaan gwaaddanyoonni seenaa dhorgaadhaan biiftuu nan dhorgaanii akka isaan lammuu deebi'anii walitti hin dubbanne. Seenaa deebisaa laalaa kana booda narrabsiisu. Wanni kun gaarii miti. Dhugaa rabbii labbatan tuqunaan jettee xiinxumne dhugaa. Seenaa gorsaame